uwwisni daandii magaalaa Finfinnee keessatti kaleessa jijjiiramaan dura sadarkaa muraasarra ture. Amma immoo babal'achuudhaan sadarkaa olaanaatti guddateetii jira. Jiraattonni kutaa magaalaa Boolee immoo babal'ina daandii magaalaa Finfinnee kana wal qabatee akkaataa kanaan yaada isaanii nuuf qoodanii jiru. እዚሁ አካባቢን ያያለውበት ሌላ ሀገር ይመስልና በጣም ደስ ይላል። አሱማ ኦሶን ጅራዱ ብየ ብሮ ዋንን ጅሩ ነቲ ፈካቴን አማኑ ደደባ ዱር አስራ ካኔ ካዛንቺስ ገኘ ዴቢኡፍ ሰዓቶኮ ጫላ ኑቲ ፍዳታ ቱሬ አማገሩ ደቂቃ ድግደማ ሀንገ ሶዶማ ግዱት ገኘ ዴቢና ዱራ ነማ ኮንኮላታ ፊ ሳይክሊን ወሉማ ኬሳ ዴማ ቱሬ ከናኔስ በላን ሄዱን አቀባ ቱሬ አማ ረቢ ፋገለቱ ሁንዱ ሰራራ መታሳ ቀባ ዱር ከን አገራ ቱሬ ቆሻሻ ባያታ ماكينة يدور أبتهم كابو أما قالوا يا أولادو كلام بلّا ماكينة نكبر بعد سديما أسين مو كلام ميلان دم سجرا تاكسي إندي مريضان ميلان وان مغاري كمدان دم أما أدزابا كذا كافن دمون في الفيلم كنا كذا ميلان دم Director Janan Abbata daandiiwwanii magaalaa Finfinnee Injiinar Tsaggaayee Borseen misoomni daandii magaalattiitti hojjetamee jiraattota hunda qixa fayyadamaa kan taasise ta'uu dubbatanii jiru. Magaalaa guddoo Itoophiyaa keessatti Finfinnee keessatti uummata sadarkaa adda addaa jireenyaan irra jiranidha. Misoomni hojjetamu immoo uummata kanneen hundumaa adreesii godhuu qabate jechuudha. Uummanni jiraatan illee kana mirkaneessaa jiranii baay'ee itti gammadanii misoomni hojjetame illee fakkeenyummaa guddaa qaba jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalattii Aadde Adaanach Abeebee jijjiiramaan booda uwwisni daandii magaalattii sadarkaa olaanaadhaan akka dabalee kan isaan yaada kennan. ስለ ትራንስፖርት ስናነሳ መንገድ ነው እንግዲህ ሀገርም ለማበልጸግ ዋይ ጌጅባ yeroo kaafnu daandiin dursee dhufa misoomni biyya tokkoo daandii malee kan yaadamu miti keessumaa daandilee babal'isuu fi sadarkaa isaanii kan eeggatan daandilee ammayyaawaa fi miidhagoo ijaaruu irratti milkaa'ina guddaa kan itti galmeessinee fi addunyaanuu kana ni beeka daandii lafa deemtotaa fi saayikiliidhaa fi kan qaama miidhamtootaa osoo hin hafne addatti hojjetameera kun hundi sosochiin tiraafikaa mijataan akka jiraatu haala mijataa uumeera bara 2011 dura uwwisni daandii Finfinnee harka 12.8 ture amma immoo harka 20 geenyee jirra ragaan kun hedduun akka nuuf agarsiisa. Hanga bara 2010tti uwwisni daandii magaalaa Finfinnee kiiloomeetira 6,530 fi 2.6 kan ture bara 2018tti immoo kiiloomeetira 8,200 ol kan darbee fi kana keessatti hojii misooma koriidaraatiin kan hojjetame daandii konkolaataa kiiloomeetira 240 ol daandii biskiliitii kiiloomeetira 240 ol daandii lafa deemtotaa kiiloomeetira 109 ol akka hojjetame fi kanaanis jijjiiramaan dura uwwisa daandii magaalaa Finfinnee harka 12.8 irra ture gara harka 20tti ol guddisuun kan danda'ame ta'uu odeeffannoon abbaa taayitaa daandiiwwanii magaalaa Finfinnee irraa argannee fi yaa'ii idilee sadaffaa bara hojii shanaffaa mana marii magaalaa Finfinnee yeroo darbe gaggeeffame irratti kantiibaan magaalattii Aadde Adaanach Abeebee gabaasa dhiyeessaniin odeeffannoon ifoomsan ni dhugoomsa.